Ya Dr. Zawdu jedhama aktivistii Oromoo, barataa Oromoo, akkasumallee qabsaa Oromooti. Of course qabsaa jennu nama qawwee qabatee bosona callaa deemuu miti. Namni dhimma Oromootii dalagu isaatu qabsaa. Akkasitti mee Dr. Zawdu ani gaaffii deebii wanni si waliin godhuu barbaade gabaabduu tana waan amma haala amma yeroo ammaa kana miidiyaa adda addaa irratti miidiyaa biyyaa haa ta'u miidiyaa argitee sooshaal miidiyaa kana haa ta'u miidiyaalee silaa jirtu irratti namoonni waan adda addaa haasa'u jiranii keessattuu torbaan kana eenyu walgahii London deemame irratti dura eenyu Liban Waaqoo dubbata kaawaa utina fakkaata yoo gorellee naaqa jirchi haasaa inni haasa'e irratti diqqoo namoonni komfortiin itti dhagaamne diinni diinaafu akkas ta'e garuu Oromoonni kana hirkataniiti baay'ee iyyuu jirani tuuxeffatanii gochaa jiranii warroonni aktivistoota ofiin jedhan kunniin baay'ee haala adda gariin barruun haa ta'u viidiyoon haa ta'u waan adda addaatiin wanna jedhaa jiran waan kana akkamiin laaltaati akka Oromoo tokkootitti aktivistii Oromoo tokkootitti waan deemamaa jiru kanarraa maaliin laalta akkamiin laalta haasaan inni haasa'e sun haasaa maal sitti fakkaatame? Haasaa akkuma jedhani nama haasaa nama ordineeriiti moo haasawun waan qabaatti duubis? Wanti kun akkuma itti ilaaltu beeki afaan faranjiitiin birciqqoon kun cinaan isaa guutuu cinaan isaa dhidhuu waan jedhan wayiitu jira. Kanaaf namni akkuma waan san itti ilaale murteessaan isaa. Kanaaf wanti Liban Waaqoo jedhe waan bareeda. Madaa argitee hagammaa ukkaamamtee yookiin kaddoo irra dhaanii taa'an sani baasee waan malaase tokko waan armaan dura hin dubbatamne waan argitee dubbatuufillee namni gareen sodaatu yookiin namni gareen nama cinaa wayii gammachiisu warra deemsan gammachiisu dhabuu fi waan hin tuqe wayitu siyaasa jechuun kan anaaf injifannoo guddaa jedhee fudhata. Wanti amma taphatan adeemaa yoo laalteetiin jettee waan Liban haasa'e qofa dundaan waan Dr. Saggaayeen illee Itoophiyaa maamilatti yennoo Itoophiyaa zeeginatiin je waan jedhe irratti illee duul hamadde wanti kun wanti inni sun mul'isu maali namni dhugaa dubbatee yoo jedhe namni dhugaan sun akka jirtu sanitti fudhatuuf qophii miti yeroo ammaa keessattuu gareen tokko gareen faayidaan isaatu qabe tokko waa'ee gaafiif qabsoo uummata Oromoo dhaga'uu hin feene sunniini waan kanaa kan dhaga'uu hin fedhan. Wanti Liban illee jedhe waan uummanni duraan dursitee wanti kun sirrii miti jechuun duratti uummanni Oromoo maal fedhaa beekuu qaba. Uummanni Oromoo ijoollee isaa kan wareegaaru ijoolleen isaa kan wareegamaartu hawwatiin kan itti du'aartu daa'imman kan itti du'aartu beerri ulfaa kan itti du'aartu jaarsi waggaa 80 kan itti ajjeefamaaru dubartiin kan itti gudeedamaartu gaafii uummata Oromoo kun maali inni jettee hidda irraa beekuu qaba. Wanti Liban haasa'e gaafii uummata Oromoo san calaqqisiisaa gaafii uummata Oromoo san keessatti gahee wayii qaba jettee of gaafachuu qaba. Gaafii uummata Oromoo san yoo beektee dhugaan waan uummanni Oromoo fedhu san yoo beekte wanti Liban haasa'e san dhugaa akka ta'e beeku. Kana kasii mirkaneessu uummanni achi keessa jiru sun daa'imaa miti uummata hayyu. London conference keessa ture uummanni 180tti laakkamu sun uummanni sun simannaa ooqaa ka godhee fi dhugaa inni dubbate san keessatti argeeti malee sanillee immoo akka waan uummanni saasa emotion haasa isaati irra baanii aktivistoonni uummanni akka waan gaabbeeffamu irraa gaa uummata kumaataman laakkamu sani ka hayyuun hagamii keessa jirtu ka jaarsonni hagamii beekaan hagamii aktivistiin hagamii keessa jirtu sani namni tokko isaati irra bahee uummanni sun saabeen dogongora uummanni sun saabeen emotional haasa'e emotional ta'e yoo ka jedhu ta'e namichi sunuu rakkoo qaba.
ati kan dhaga'uu qabdu namicha sanimu ummata kumaatama lakkaa'amu san of gaafadhu. Lammaffaa immoo warruma akkas santu gaafiin ummata Oromoo akkasii miti ummata Oromoo hin beeknan nun jedhara. Anaa ummata Oromoo keessaa bahee dhibee ummata Oromoo haasa'u sanii rakko ummata Oromoo haasa'u san dhiisanii ya Oromoon hizbinnaa qawaaddan naan jedhaaranii bee warri kuwwan warri bee ummanni Oromoo waan inni fedhu simaa bal'oon dhageeffata. Warri magaalaa ani itti dhaladhee guddadhe keessatti jiraatee afaan Oromoo hin haasofne kan ummanni kun maal jedheeraa maal gaafataa jedhee simaa bal'oon gaafatu ummata santu bee ummanni Oromoo hin beennaan nun jedhaara. Nu caalaa Libanin caalaa Tsaggaayee caalaa anaaf si caalaa ummata Oromoo hin beenna sun fadhi ummata Oromootiin hin nun jedhaan. Kanaafi wanti akkasii sun ummanni sun saabeen dogongora ummanni sun saabeen emotional ta'ee kanaaf anatu sirrii jedhee namichi isaatiin rabba'ee haasawa suni inni nu rakkoo qaba. Ummanni Oromoo ammaan booda hin gowwoomu eenyuun akka amanuuf eenyuun akka beeku hin beeku. Kanaafi akkuma qara siin jedhee tiimii guruppii sadiitu jira. Tokko ka faayidaan jalaa tuqamee faayidaa sana akka durii sanii eeggatee deemuu fi argitee gaafii ummata Oromoo warra dhageenyu rakkoo ummata Oromoo warra dhageenyu warra kanatti waan kana irratti capitalize godhee waan kana irratti siyaasaa ofii ijaaree gaafii ummata Oromoo dhabamsiisuuf warra deemu. Warri kun warra ayyaan laallattuun sunniin luka lamaan dhaabattee takka achi kan Oromoo yoo taate Oromoo bira dhaquuf ta Itoophiyaa yoo taate Itoophiyaa bira deebi'uuf bakka lamatti luka lamaan dhaabbattee san ummata Oromoo illee beekee tuun ammoo gariin tawallaala achi jalatti deebitee tuun ammoo ummatuma san gammachiisu ummata san waliin warra jiraachuu politically right waan ta'e tokko haasa'uuf warra deemu. Politically right waan ta'e tokko haasa'uunii fi dhugaa haasa'uun garaagarummaa qaba. Intanet Dr. Mary si addanu babbaasaa mee. Okay, wanti politically right wanti ta'e tokko argitee waan siyaasaa kan kee eeddee siyaasaa kan kee mijeessitee jechuun in other word waan mi'aayaan kootu gootee jechuudha waan dhiyeessitu tokko waan keessa jiru situ beeka waan keessa keetti argitee kun ammoo dhugaan akka jirtutti yoo himamu kalibanii suni politically right ta'uu dhabuu mala garuu the truth as it is waan itti himan dhugaan jirtu akka jirtu san lafateetti maali dhugaan jirtu Itiyoophiyaan Oromoo gaafii Oromoo faayidaa Oromoo hin kabajne mana Oromoo manni Itoophiyaa akka manaati yoo fudhanne ani as keessa jiraadha as keessa bula kanatu naami jedhee Oromoon lafatti murteessine Itoophiyaan sun yoo akkasii ijaaramtu taate hin diigamti diigamaatuma jirti isiinuu karaarra jirti uduu Oromoonuun diin ofiin isiitiin diigamaa maaf ummanni Tigree amma Itoophiyaa jedhamu san keessatti abbaa itti taatee ummanni hagoon ummanni diqqoon ummata guddaa gaditti qabdee cunqursitee qabeenya saamtee aadaa isaa saamtee eenyummaa isaa saamtee amma itti duultee sadarkaa kana geetteerti. Kanaaf ummanni Oromoo ammoo biyya kana keessatti ani akka sabaatitti ummata kana wajjin ummata Itoophiyaa waliin jedhamu wajjin jiraachuuf masakkamaa deemuu utuu hin taane masakkee deemee naa filatanii utuu hin taane ani filadhee naa murteessanii utuu hin taane ani murteeffadhee naa dubbatanii utuu hin taane ani ofii kiyyaa dubbadhee rakkoo kiyya ani himadhee rakkoo nama naa himuufi nama naa naan deemu naa kaanii utuu hin taane ani kaayadhee ilmaan na keessaa baate dhugaa naa dubbattuun ani ummata san waliin jiraadha yoo jedhe mirga isaati ka ta'uu qabullee kan libaan waaqullee ka jedhe kan malee akka amma wayyaaniin dalagaatu kaan fuutee urgee kaa'aa kaan urgee kaasaa ummatni Oromoo kana fedha jettee waan ummanni Oromoo hin feene waan ofii feetu nuu dubbataa zamanni sun darbeera. Zamana sana ammoo as deebiftee akka bulchuu hin dandeenye waggoota darban keessatti qabsoon ummanni Oromoo keessa darbeef sadarkaan amma inni itti ga'e ragaa guddaa. Facebook ini miti rasaasa wayyaaniitiin duubatti hin deemu. Televezyiinii isaatiin miti
miidiyaa Itoophiyaa sa'a 24 ummata san indoctrinate godhuuf ummata san mataa jijjiiruuf wanti itti fayyadamaa baate suni ummata Oromoo sammuun jijjiira ummata Oromoo bakka inni deemu saniif hin dhaabne kunillee wanti amma ni godhu ummata Oromoo daran jabeessee ummata Oromoo cimsee tokkummaan waan san akka falmatanii bakka gaan isaan godha malee wanti biyya alaa kana ta'anii warri aktivisti jedhu sunniini kama afaan ummata keenyaatu haasawuu hin dandeenye ka ummatuma keenyaa hin beekne argitee ummatni Oromoo fedhiin isaa kanaa miti akkana jechuu isin qabanii warri nuun jedhu zamanni irra darbeera. Okay, ila doctor bakka duuba yoo si deebise waa'ee amma haasaa sanirratti politikaalii fi argitee akka Oromoon fedhitti yoo ilaalame akka amma jettetti inni walgahii san ka inni irra argame walgahii Oromoo irra argame Oromoo walgaha argitee dhaabbolee adda addaatiin walgahee namu bakka dhaaboo fi bakka bu'ee inni illee kaawaa bakka bu'ee dubbatee jecha jaarmiyaa Oromoo bakka sadii akka jiru irraa dubbatee sadiinuu akkana ofiillee ammoo ijjannoo qabuu fi maasiin Oromoon irri caala amma rakkoon jiru aktivistoota haa ta'uu warroonni siyaasaa galiin biyya keessaa ta'ee biyya alaa jiranii akka waan argitee fedhii Oromoo kana ta'eetti calanqisiisaa jiran afaan ummataa qabanii ofii bakka bu'aa ummataa bu'aa jiran akka waan ummanni illee bakka kana wannoo kana fedhu waan sanniin irraallee kun waan bareeda wanti jiru ada amaasu barbaadan amma ben qabasi hime ummanni Oromoo naa dubbatanii oduun taane ofii kiyyaa dubbadhee naa murteessanii oduun taane ofii kiyyaa murteeffadhee naa filatanii oduun taane ofii kiyyaa filadhee argitee bakka nama naa dubbatu kaadhee jiraachuu fedha jechuun qaba jechuu fedha kasin jedhe suni ummanni nuu dubbataa ummanni akkas jedhaaru sun be isaatirraa jedhaara ummanni sunniin be ummata Oromoo bakka bu'eeti miti nuti ummanni Oromoo summee hiree sana argatu sadarkaa san ga'ee argitee mirgi isaa eeggamee fi kallachi walabummaa Oromoo ka deemuu fi ummata Oromoo ijaaree waliin qabsaa'ee qabsiisee fedhii kana bakkaan ga'uu achiin booda ummanni Oromoo haa murteeffatu gaafa ummanni Oromoo murteeffate kaawwan dhaabsisuu hin danda'u kaawwan illee bakka ummata Oromoo san bu'ee hin murteessuuf ummata Oromoo dammassee barsiisee argitee hidhatee waliin wareegamee wareega kaffalee bakka saniin ga'eetu ummanni haa murteessu kunini wanti adda irratti wal fixaniif takka illee hin jirtu yoo dhugaa dimokiraasiif deeman ta'e yoo dhugaa gaafii ummataa hin deebifna ta'e gaafimmaan ummata keenyaa ka deebi'u yoo ummanni keenya murteeffate qofa kanaaf ummanni keenya hiree san argatuu qaba akka teennee ummanni Oromoo san hin fedhu ummanni Oromoo kana fedhaani waan ittiin jiru kun ammallee armaan dura dalagaaran san deebisanii dalagu kun ammoo waan faranjiin virtuous circle jettu san gurgima sanii deddeebi'ee deebi'u ta'a malee fala hidda qabu argitee takka illee fiduu hin danda'u yeroo of waawee irra dha'uu mala wanti sun ammoo hiikaa fala ummanni keenya fedhu ta'uu hin danda'u ummanni keenya hiree ofii isaatiin ofii murteeffattoo san argatuu qaba hin jiraadha ummata waliin mirga isaati hin jiraadha ummata waliin addunyaantu walitti deebitee ummata Oromoo dhaabsisuu hin dandeenye waraanni wayyaanee biyya keessa jiru itti duulamee dhaabsisuu hin dandeenye ummanni waraanaan gaafii ummata Oromoo dhaabsisuu hin dandeenye Facebookii irratti bahee ummata gaafii ummata Oromoo hin dhaabsisaa kun tapha tis pure joke lammaffaa ammoo ummatumaafuu kabajaan isaan qabanii hagam haga gadi bu'aa ta'e mul'isa ummatni Oromoo ijoollee isa keessaa baateen hennaa himatu hennaa dubbatu warri kun diida dhaabatee inni Oromoon hizba qaallau jedha afaan isaatu hin beeku ummanni Oromoo ummata akkanatti qal'ifteetu keessa isaa beektuu miti dynamic aadaa cimaa qaba social network cimaa qaba eenyullee ka keessa seenuu hin dandeenye ka keessa jiru ammoo ka keessa bahuu hin dandeenye network akkasii san keessa afaan uduu hin beekne keessa gadi bu'anii ummata kana hin beekne jedhanii
haasawaan uummanni Oromoo arja uummanni Oromoo beeka uummanni Oromoo hayyu nama waliin akka jiraatan hin beeku hennaa nama waliin jiraatu garuu core value isaa lafatti gatee tiimii kana nama waliin jiraatu hennaa si waliin jiraatu akkuma gammachuun illee gaddaan illee si waliin jiraatu waan dhibee isaa ammoo ofii isaatiin waliin dhibamaa tureera kanaaf ijoollee isaa caalaa nutu beeka warri jedhe ofirra deebi'ee of gaafachuuni kun jaraaf jecha jaraaf barbaachisa kanaaf obbo Libanii haasaa obbo Libanii irratti warroonni gariin xiinxala hin jirre kennantu jira hubaan bilchina dhabuu isaa fa'a warra irraa haasa'u jira warroota argitee yookiin ammoo dadhabiinsatti ilaalantu jira. Ani gama kiyyaan akka fudhu injifannoo guddaa maaf injifannoo kuni gaafii uummata Oromooti jedhee dhiyeesseera dhaabni illee innillee ammaan booda kan murteessu eenyu uummata Oromooti uummanni Oromoo lakki kun nuun ta'u yoo jedhe hin dhiisu dirqameetii miti qawwee itti qabdee gaafiin suni si fakkaatamu si hin fakkaatu deebiin ta'u televezyiinii Itoophiyaa irra dhiyeessiteeti duubaan ennaa inni achi bahe mana hidhaa seensisuu fi gaafii san hin deeggartamu hin deeggartu akkasiin miti mirgi isaa eeggamee bilisaan waan inni fedhu gaafa murteeffatuu danda'e san uummata Oromootiin murteessa. Injifannoo ibaa ammoo maali? Dhaabboleen jirtu tunniin illee addaan baafatamteerti bakka sadeetti tuuni Itoophiyaa waliin tajirtu. Tuuni luka lamaan bakka lama dhaabattee ayyaan laallattu 50-50 kataate. Tuun ammoo qabsoon uummata Oromoo bakkaan gahuu fi wareegama kaffalee uummata kiyya hiree ofii murteeffachuu isaa hin eessisa warri jedhu addaan bahee. Kanaaf qabsoo deemaaru kana irratti sochii ammaa irratti daameejii inni uumu maaltu jira? Takkan jiru. Ka yeroo yoo ta'e malee, ka sooshaal miidiyaa yoo ta'e malee. Eegalee ati gizee maraaba wanti ati beekuu qabdu nadhii gammadaa uummata Oromoo biratti janna. Uummata andinnati biratti uummata Itoophiyaa biratti ashabbaari. Waaqoo guutuu uummata Oromoo biratti janna. Uummata Itoophiyaa kan andinnati fedhu biratti ashabbaari asgantaay. Jaarraa abbaa gadaa janna. Uummata kaan biratti asgantaay. Taaddasa Birruu janna. Uummata kaan biratti asgantaay. Wayim xabbaab zarenya. Kanaafi ilaalcha gam si ala jiru san dhiifteeti uummata kan keetii irratti fokas godhuun. Uummanni kiyya maal fedha? Uummata kanaaf eenyu qabsaadha? Uummata Oromooti yoo qabsaa jiraatte fedhii uummata Oromoo calaqqisiisuu danda'uu qaba. Fedhii uummata Oromoo yoo hin calaqqisiifne uummata Oromooti qabsaa hin jirtu jechuudha. Kanaaf wanti gama tokkoon shorokkeessisaa jedhanii uummata jannoota keenya quba qabani saba keenya biratti uummata jaalatamu. Kana beekuu qabnu. Ka'ibaa injifannoon guddaani argitee waan dhuunfamee yeroo baay'eef taa'u waan namni tokkollee maqaa dha'uu hin feene sani maqaa dha'ee adda gadi baase. Waan gaditti baase kan waan taabuu ta'ee lafa taa'e kana irratti uummanni akka mari'atu godhu nullee waan isaan haasaa irraa. Kanaaf suni wanta qara dhokatee taa'e tokko siyaasaa uummata Oromoo keessa yeroo dheeraa jiruuf tokko gadi baasanii akka namni iddootti dubbatu godhuuni injifannoo guddaa. Sooshaal miidiyaan illee wanti amma irra haasayaaranii waan qara dhokatamee taa'u sanii. Argitee mammaaka wayiitu jira yoo ta hennaa isiin deette gumaachuun hin oolle hennaa ulmaan jirtu yoo gumaacha hoo jedhe seegalee yoo wanti kun politikaalii raayit ta'uu dhabuu mala garuu dhugaan jirtu tana dhugaa tan galmalaasee dubbatuun isaa he is entitled for his own opinion deebi ammoo paartii isaallee bakka bu'ee waan haasa'eef wanti paartiin isaa fedhu sun kana adda baasee himateera. Uummanni Oromoollee adeemsaan kan adda baafateeti eenyuun bira akka dhaabachuu qabu murteeffateera na fakkaata gama kiyyaa. Kanaaf kun injifannoo guddaa. Fayyaa ta'e doktor baay'ee si galatoomfadha. Gabaabduu deebii gabaabduu tana waliin goone gaaf biraallee waliin deebinaa. Gabaabduu tanniin waan haala yeroo irra hundaa yeroo gargaree akka waliin deebinee waliin haasofnu abdii godhadha. Fayyaa ta'e siin jedha. Baay'ee galatoomfadha.